Oromiyaa HD11 Oromiyaa HD11 Subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Oromiyaa HD11 filannoo keessa haa ta'u. Haga dhuma sagantaa teenyatti nu wajjin tura. Ashama ilmaan Oromoo kan biyyoottan garaagaraa teessanii karaa chaayinaala Oromiyaa HD11 nu daawwachuutti jirtan hundi keessan nageenyi Rabbii bakkuma isin jirtanitti laggeenii fi gaarreen qaxxaamuree isin bira haa ga'u. Kan isiniin jiru Rooba Ahmad, kan isin daawwachaa jirtan ammoo Oromiyaa HD11. Oromiyaa HD11 like, subscribe, share gochuu hin dagatina. Har'aan tanaga reaaktiilee garagaraa yeroo adda addaa qophii bashannana daabbaa sagantaalee adda addaa ajandaawwan jiran irratti sagantaa teenya isin biraan gahaa ture. Dhiyeenya kana adda bannee ture. Haaluma jireenyaati kan biizii nu godhe. Ammallee bakka dalagaa jira kaameeraa harkaan qabataati kan haasawatti jirru. Egaa har'a yoo maaliin dhuftee yoo kayyattan taate qophiilee wal mormii dhiyeenya kana ustaazan jidduutti deemaa jirtu tan isin biraan gahu ta'a. Mee intaroo gabaabduu tana booda walitti deemna. Oromiyaa HD11 subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Oromiyaa HD11 filannoo keessa haa ta'u. Haga dhuma sagantaa teenyatti nu wajjin tura. Egaa dhiyeenya kana ustaazotan jidduutti wal mormii cimaatu deemaa jira. Wal mormii kanarratti kun sheekkan isaanii arrabsuu, sheekota gurguddaa maqaa balleessuu kanarratti argama. Mee viidiyoo Hamzaa Shajjaabirii fi Ustaaz Bayaan Muhammad haa waliin dhaggeeffannu. Intala siyaame qaama isaa huccuurraa yaafatee qabiyyeen meeshaa tajaajatan siini quubsitii jeen ani sheekota Hamzaan itti amanu kan harree argee meeshaa isaa kaafatee nama qaambachiisaa xabaqaatul kubraa meeshaa isaa dhaabee akkanatti jarana lubbuu xiyyeef qabuu hin danda'u harritti tanan na dura achi hiisaa jeen sanin as baasa. Yoo sheekota keenya irraa Hamzaan sharmuutummaa waan akkanaa kan as baase wallaan isaaf hin qodhaa. Ani immoo sheekotaan warra Hamzaan kitaabni isaadhaa qiidaa mu'tazilaa akka taate hubadhaadhan jaa sheekota warra Hamzaa achiniin as baase ka harree kaafatee meeshaatti qasu. Lammaffaa sheeka isaaniiti intala hadiraa keessatti intala siyaamee qaama isaa huccuurraa yaafatee qabiyyeen meeshaa tajaajatan. Siini quubsitii jeen lala akkasi quubsituuf hin quubsine sheekota warra Hamzaa waan ajaa'ibaati. Ragaas kenna jettan asin kennu. Kunis ammas sheekota Hamzaa akkasumatti haala amantii deema. Kanaatu xiqqoorra wayyaa mana humnaa jaaneen mana sharmuutummaa kanarra wayyaa. Namni sheekaa mana sheekota kan sharmuutummaa arrabsee miti. Isaan haa qabaatanii haa qabaatu baatan. Xabaqaatul kubraa tartiibaan lafa kaayafata. Isaan haa fedhan qabaatan fedhan haa qabaatu baatanii waan inni arrabsuun tan. Isaanumaami kanama arrabsuun dhoowwaadha. Sheekotumaan nutti himu jira bara. Haraamaa foon namaa nyaachuun haraamaa nuun jiru. As deebi'anii immoo ifii namni aqiidaa adda addaa yoo qabaatu baates wal kabajee muslim nutiin kun muslim nama ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jee amanurraa tokko hundi keenyaawuu jechuu maaliifi wal arrabsitan gizee isin asirratti baatanii ifi wal arrabsitan wallaalan jaahilli maal isinirraa fudhata? Isin nama xiqqishoo waa qare, nama kitaaba rabbii qare, nama haraamii fi halaal addaan baasee sirriitti beeku. Miidiyaa irra teessanii yeroo ifii wal arrabsitanii sheekkan walii xiqqeessitanii jaahilli humaan beekne akka xiyyaa kun nama arrabsurraa ni deebi'a ka isinuu kana
qaysinu kana kun nama baraterraan eeggamu harree sheekotii harree mee akkamti sheekotiin harree qajeelti wo if qabuu hin danda'u ustaaz Mahammad Bayaan if seete ka viidiyoo qullaa dhalatti waraabee dhalatti ergu ka dhalaan viidiyoo irraa waraabdu inninis Shee Hamzaanis yeroo taan meeshaa namaa dheeressaa shunkurtiifitti dibaajee gaafa kaan shunkurtiifitti dibnee namuu hundi belte gaafa kaanis dhalaa soogidda godhadhaadhaa meeshaa teessumaa kana ibsee deetiyoo hoggaa sheekottan ulamaa'ii rabbi arrabsitu kun ta'uu hin qabu nama baraterra mee ammallee viidiyoo takka dhaggeeffannee walitti deemne viidiyoo akkaan gorsa namaa taatu tan gartee waa'uma ilmi namaa kun itti jiru zabana ammaan tanaa kana jechuudha mee daawwanneeti walitti deebina asumaan viidiyoo teenyaa akka dhaggeeffattanii kaataniin like subscribe share gochuu hin dagatina kan isiniin jiru Rooba Ahmad qopheessaan sagantichaa ammoo Rooba Ahmadi kan isin daawwachaa jirtan Oromiyaa HD 11 subscribe like share gochuu hin dagatina mataala qabe meesha bitannajee oguu kharaabue kafadu sani natis meesha bitannajee ibay walin baanajee magaala biraa hagee fatuuti bar waan kuban qabnu seena isin bi ishara isin akamal laala daachiba daawiti chilaalais heddu hattun meesha bitannajee gaafa biyya biraa ibaru kafadu sani jaan takkasee hayaanu bakitti wal garru magaala akkasiiti makiina horanichi wal argite isin ammoo narratti infuune yetel asiteese miskiintitti irraa hajjirti infuune karaa alal infuune inni hattuun ammoo anna jiray nama isin beeyne tintan sheekootii akkanatti kallorratti uwwistanii waan gootanii barbaaddatan namni ijaan ogguu inni waa laalee ijji walii deemtu dhoysanii illee dhokotu jaan walli isaanuu baasee jira waan tokkotti jee isin beeytaniin waan addunyaa kana keessa jiru takka lama beeyin aljanneetuma yaa rabbi dhoys yaa rabbi gaaf jennee usnu rakko akkana jira addunyaan akkana jirti heddu namni obboleeytiin lamaan jaarsa tokkorraa walitti dhalanii amantiin bar jaarsa tokko walitti heerumuu eeyyamti akkuma daleeydu as ta'anii jaarsa tokkorraa walitti dhalanii hundinuu maqaa kanumaan moggaafatanii ilmaan mana barumsaa geeffatan obboleeyyan lamaan irraa kamana tokko keessa dhalee jira heddu nama biyyaaf wareegamuudhaaf kuti makalaakaa ta'ee daangaa xarafa eeguudhaaf ta'u kaasii biratti afaan kaatu kophee hidhatee halkan achi bira luuqqatee achi bulu maanqut quubsitee mokoranii gaafatti affeelte asuma bullaa koo ijeeni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mokoroni taffeetee wallahi ni jira yaa qabsaawanii diin kanaaf gabroota jala gabrummaa rabbii tokkichaatiif gaafa ummanni bilisa baasuudhaaf qabsaa'u san jaartiin warra mujaahidoota jaartiin qabsaa'ota sayyid akka haadha mu'mintoota lakkaawamte namni qeesan balbala san bee haddiira dhaabamu amma hanguma inni asii wahin bitadha jee karaa deemu yookaan biyyaayin qabsaa'oo jee kutu eeggatti jaarsi silaan dhufu jettee meeqaa jaarsa duuba dibji asitti ulfaa'ee dhalu jire yaa jaran wallahi nuti firqaa islaamaa tuni dinne waan ajaa'ibaa dubbate dhugum dhiirti teen iyyaallotiin jechuu tokko hundaa miti beekadhu dalagan deema jee ka dalagaan deema gossaadhaan fuudhee gossaadhaan fireendii baafatee ka miskiintittiin mana keessatti namalee uumaan qabu jettee teessu inni deeme waan biraa dalaga kuni amantummaa dhabuu akkaataa itti guddina isaatilleen murteessaadha
namni jalqabarratti namni kabajaan guddate kabajaa isaa eeggateetti dhalaa haa ta'u dhiira haa ta'u bultii fi jabeeffataa jechuudha. Dhalaanis ni jirti tan dalagaan deemte keessattuu biyyoottan arabaa kana keessatti irra guddaan isaanii dhalaa haa ta'u dhiira haa ta'u dalagan deemu. Meeqa garre ta dalagan deemte nama biraa biratti ijaazaa buutu ta jaarsa qabdu. Meeqa garre ka bakka dalagaatiin jira jee asii fireendii bira dhaqee dalagan taa'ee ka miskiintittiin mana keessa kophaa jirtu. Wanni akkanaa kun keessattuu biyyooti arabaa kana keessatti guddatee jira, heddummaatee jira. Tarataan jaartii namaatii hatamaa, tarataan jaarsa namaatii hatamaa. Amma qadeessa galgala maal haasoo jira jaarsa namaatii hatamee jira. Isiin sun faan duraanuu nama jala hatte ammallee hatamee jira baga hatame. Akkanatti jechuu kana keessa jira jechuu jaarraa fokkotaa kana keessa jira. Kan isin daawwachaa jirtan Oromiyaa HD11 kan sagantaa tana isin biraan gahu Rooba Ahmad. Waan nu faana turtanii nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Horaa bulaa deeban.